Falmii rakkoo daandii keessaan wal qabatee qabnu furamuun wayitammaa tajaajila argataa jirraa jedhan jiraattonni magaalaa Shanoo. Jiraattonni magaalichaa OBN komii keenya hordofee galmaannuuf ga'uusaatti ni galateeffanna jedhaniiru. Taddalaas Faa'u. Rakkoo lingeensa bu'uuraalee misoomaa keessattuu daandii keessaan wal qabatee jiraattonni magaalaa Shanoo kanaan dura OBN'tti komii dhiyeeffatanii turan. Bulchiinsi magaalichaas komii kanaaf deebii kan laatuuf ta'uu himuusaa OBN daawwattoota biraan ga'uunsaa ni yaadatama. Bu'uuruma kanaan komichi deebii argachuusaa ilaaluuf OBN garasitti malee ture. Waqtii gannaa sababa daandiin keessaa hin jirreef hawaasni sababa lolaatiin miidhaan irra gahaa ture. Wayitammaa kana daandiin cirrachaa, kobilii fi riqaan xiqqaa hojjetamuun komii keenyaaf deebii arganneerra jedhu jiraattonni kunneen. Gaafii keenya yeroo dheeraa kan ture bara kana keessatti nu hojjetame gammachuu guddaa keessa kan jirrudha. Laga guddaan kana dura namallee iddootti nyaatee ture jechuudha. Bara baranaa kana garuu bu'uun isaa qotamee iskaabaataaraan nuuf hojjetame ammatti yaaddoo maayituu kan hin qabne bishaan karaa isaa qabatee kan deemaa jiru ta'uu isaati. Daandiin akkasuma keessa kuni dhiphaas hin ture akkasuma subee hin qabaata dhuqqeeta irratti gatama namni karaa ittiin walitti darbuu hin qabaatu baay'ee rakkisaa ture yeroo ammaa kana bifa bareedaa ta'een misooma jira jechaadha. Komii keenya hordofuun deebii akka argatu gochuu keessatti gaheen miidiyaa olaanaadha kan jiran jiraattonni kunneen keessattuu OBN sagalee uummataa gahee olaanaa qabaa jedhan. OBNs baay'ee guddaa galateeffanna. Yeroo garaagaraa sagaleewwan rakkoowwan magaalaa keenya keessa jirus fuudhanii karaa qaama dhimmi ilaallatu biraan nu ga'anii akka furmaata nuuf argatuuf galtee guddaa nu ta'anii waan ta'eef baay'ee isaan galateeffanna. Bu'uuraaleen misoomaa hojjetaman kunneenis karaa qulqullinaa fi sadarkaasaa eeggateen akka hojjetamuuf karaa ogeessa magaalichaatiin hordoffiin cimaa taasifamaa fi kan ture ta'uusaa mana qopheessaa magaalaa Shanoo mahandisi qophii diizaayinii fi hordoffii ijaarsaa obbo Eliyaas Tilaayee himan. Kontiraaktaroonni piroojeektii kana hojjetan eeggannoodhaan akkaataa isaan hojjetan hordoffiin ni taasifama. Kwaalitii isaa eegee akka inni hojjetamuuf deeggarsaaf hordoffii yeroodhaan ijarraa mul'ifannin kan taasisaa turree fi piroojeektiin kamiyyuu dhillee kan hin qabne ta'uu fi ammatti faayidaa hawaasaa kennaa kan jiru ta'uusaa. Magaalattii magaalaa jiraattota isheef mijattuu taate gochuu fi komii hawaasaafis deebii kennuuf hojjetamaa jira kan jedhan kantiibaatti aantu magaalaa Shanoo Aadde Gannataas Faa'u. Kanaanis daandii koobilii fi riqaalee xixiqqaa dabalatee daandiin cirrachaa kiiloomeetira 12 ol hojjetamuusaa himan. Akka magaalaa keenyatti teessuma magaalaa faana bishaaniif saaxilamtuudha lolaadhaaf jechuudha. Kanarraa ka'ee lagni Joobir jedhamu magaalaa keenya kan qaxxaamuree dabru jira magaalaa gidduudha. Bara kana laga sanallee misoomsuudhaan hawaasatti bishaan akka hin galle hojii bal'aa hojjetameen komiin kun deebi'uu isaatiif gammachuu qaba jechuudha. Karaa biraatiin riqichi hojjetames jira. Miliyoona 1.6 kan fixe tajaajila hawaasatiif kan oole ta'uu isaati bara kana eebbifameeti. Walumaa gala hojii bu'uuraalee misoomaa magaalaatiin humna bajeta magaalaa maddisiiftu faana bara kana hojiin kun kan hojjetame ta'uu isaa jechuudha. Jiraattonni godina Gujii aanaa Adoolaa Reeddee mancaatiin bosonarraa karaa garaagaraatiin ga'aa jiru dhaabsisuudhaaf namni hundi ga'eesaa baachuu akka qabu dhaaman Xilahuun Badhaadhaa dabalata qaba. Godina Gujiitti jiraattonni aanaa Adoolaa Reeddee gandoota Anfaraara fi bulchiinsa magaalaa Bultumaa Reeddee turtii addatti OBN waliin taasisaniin mancaatiin bosonaa yeroo dhiyoo as kallattii garaagaraatiin babal'achaa jiru yaaddessaa fi dhimma fala atattamaa barbaadu jedhan. Akka walii galaatitti bosonni ciramaa jira akka ilaalaa jirutti kun immoo dhaabbatuu qaba jechuu barbaada. Sababni isaa bosonni kun bosona amma dhaloota kana qofaa miti. Dhimmichi dhimma lubbuuti. Marroo ta'eef bosonni akka seeraadhaan uummanni irraa fayyadamullee ammallee immoo bosonni irraa ciramuu hin qabu. Gandoota tokko innaa laallu muka ciranii ibiddaan gubuun hin jira waan ta'eef kanaammoo mootummaalleen akka mootummaatitti tarkaanfiin irraa fudhatame uummatilleen bosonni kun kenna irra jiraata jiraachuu ilma namaati jedhee akka irraa of qusatu. Bosonni jiruu fi jireenya dhala namaan walitti hidhaminsa guddaa qaba kan jedhan jiraattonni kunniin waggoota muraasan as faayidaa yeroof jecha qaamolee garaagaraatiin mancaatiin bosonarra ga'aa jiruun hongeen babal'achuu fi faayidaa bosonarraa argamaa jiru xiqqaachaa dhufuu himan. Bosonni yoo hin jiraanne amma dhaloota armaan duubaa waa ittiin jiraatu hin qabu. Amma unkaa dhaloota keenya kanaayyuu akka malee miidhaa oo'ii dura irratti qabbanootu oo'ii akka malee dhufaa jira. Wanni sun sababii muka gurguddaan aduu qabbana fidu kun amma dhabameera hin jiru. Gujiin aaduma fi keessattuu mukan ciru, mukan jissu, mukan gossu, mukaaf iddoo guddoo kenna. Gaalee akka dhaggeemmuru itti fayyadamaa hin kunuunsa. Aadaa isaati, safuu isaati Gujii. Rakkoo kana furuuf dhimmamtoonnis ta'ee namoonni hundi qixa sirriin gahee isaanii baachuu akka qabanis dhaaman. Dhimmichi dhimma mootummaati miti dhimma mootummaa dhimma uummataati. Uummanni jira keessa jiraata, qilleensa keessa argataa jira. Kanaaf uummanni biraan addee hundatti godina gandaadhaan aanaa aanaadhaan walitti gurmaa'anii bosona kan akka uummanni ofirra ka'ee eeggatu
erga kana dabarsu barbaada. Eeguun kunuunsuun suphuun aadaa keenya waan ta'eef aadaani dhaloota duraa abbootiin keenya bosona dabarsanii nutti kennan nulleen dabarsinee dhaloota dhufuuf akka kenninuuf bosona haa suphuutii hawaasa keenya jedhaani. Mootummaaleen ammoo bosonni kun isinii barbaachisaadha barumsaan ogummaadhaan bosonni akka hin ciramne osoo cinaa dhaabbateera. Mootummaanis hirmannaa hawaasatiin eegumsaa fi kunuunsa bosonaa irratti hojii eegale cimsuun namoota bosona irratti miidhaa geessan hordofuun tarkaanfii barbaachisaa fudhachuu akka qabu akeekan. Mootummaan ammallee itti dabalee bosonni akka hin banne bosonni akka suphamuuf baardaa fi ogeessa fi uummatatti dhiheessee dhiyeenyaan taajilaan uummata akka qaqqabsiisuuf ergaa kana dabarsuu barbaada. Bulchaa itti aanaa fi itti gaafatamaan qonnaa fi lafaa aanaa Adoolaa Reedde obbo Tissee Elemaa mancaatii bosonaa hir'isuuf qooda fudhattoota waliin hojjetamaa akka jiru himuun namoota seenan ala bosona mancaasan irratti tarkaanfiin fudhatamaa akka jiru himan. Tarkaanfiin akka mootummaatti fudhataa jirru uumama isaatiinuu uummati godina kana yaa'u sirna gadaatiin bulaa ture waan ta'eef sirna gadaa keessattis bosonni kabajaa bosonni wayyuudha bosonni darbee mancaa jira bara kana yoo xiqqaate waardaa gara 5 seeraaf dhiyeessine hiineerra kana malees immoo caasaa keenya rakkoo kana uuman caasaa garee caasaa zoonii gara nama 11 seeraa dhiyeessine hiinee jirra kana qofaa muti amma uummati mataa isaa hubannoo fudhatee akka inni bosona kana kunuunsuu danda'u wanni gochuu fi gandoota jiran keessatti gandoota bosonni keessa jiru bosonni ciccitaan bosonni uumamaa bosonni gurguddaan kunneen jiru kana keessatti mariin uummata waliin guyyaa gara guyyaatti wanni gaggeessaa jiru kan jiru ta'u. Kan dhaggeeffataa jirtan oduu raadiyoo Beenidha. Akkuma oduu ammaa irratti dhageenye dhimmi mancaatii bosonaa dhimma xiyyeeffannaa barbaaduudha. Dhimma kanarratti immoo akka naannoo Oromiyaatti haalli jiru maal fakkaata jennee hojii gaggeessaa olaanaa dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaa obbo Araarsaa Raggaasaa Warqituu Magarsaa bilbilaan dubbisteetii dhageenya walitti deebisna. Dursa odeeffannoo nu kennu fayyadamoo ta'uu keessaniif guddaa sin galateeffannaa. Tole galatooma isin. Tole mee obbo Araarsaa kunuunsa bosonaa wal qabatee mancaatiin bosonaa akka hin uumamnee fi hojiin akka hojjetamaa jiru maal fakkaata? Egaa bu'uurarraa yaa mancaatiin bosonaa rakkoo ture yaa lafti bosonaa fayyadama lafaa kan biraatiin waan barbaadamu qonnaaf qubannaaf hojii misoomaa biraatiifis waan barbaadamuuf sibiil lafaa baay'eetu jira. Kanarraa kan ka'e mancaatiin bosonaa durarraas kaasee bal'inaan hin jira. Haa ta'u garuu kan hambisuudhaaf egaa tooftaa adda addaa fayyadamaa turreerra. Tooftaan inni jalqabaa fi inni bu'uuraa jennee akka tartiibootti qabanneetti hojjetaa jirru bosonni hirmaannaa uummataatiin eegamuu qaba. Uummanni immoo waan eegu sanarraallee immoo fayyadamaa ta'uu qaba. Kanaaf hirmaachisaa fi fayyadamummaa uummataa karaa mirkaneesseen ta'uu qaba hin jedhu akka tartiibootti qabannee waggaa dheeraaf irratti hojjetaa turre. Innis maallaa bosona Oromiyaa keessa jiru keessumaa bosona mootummaa jedhamee bosonoota gurguddaa bosonoota uumamaa Oromiyaa keessa jiran kana hawaasni naannoo bosonaa sana jiru irratti gurmaa'ee seera qabeessaan waldaadhaan ijaaramee bosonnis daanga'ee waldaan ijaarame sunis bosona irratti gurmaa'ee kana akka eegu waan immoo lafa bosonaa uummanni gurmaa'ee kun isaa jiru kun immoo bu'aa inni fiduu jira. Kaarboonii haa ta'u faayidaa aadaadhaan bosona sanarraa argatu haa ta'u bifa ta'e maddi galii wayii bosona sanarraa immoo kan argamu yoo ta'e fayyadamaa akka ta'u karaa jedhuuni. Kanaaf kanarraa kaanee egaa gammaa bosona waliigala dhaabbanni keenyallee bulchitoolaallee waliigala bosona hektaara miliyoona 1.9 kan ta'u irratti hawaasni naannoo bosonaa jiru waldaadhaan gurmaa'ee waliin ta'e akka joint forest management jenna akkaataa sanaan akka bulu gochaa irra uummanni illee karaa adda addaatiin akka fayyadamaa ta'u waldaaleen karaa kanaan akka fayyadamaa ta'anillee akkaataan godhamaa jiru jira jechuudha. Waliigala gara waldaalee 650 siqu hundaa'ee jira. Kun iddootti milkaa'ee qaba. Waldaa gurmeessuudhaan immoo iddootti milkoomnes immoo jira jechuudha. Waldaanis dirqama isaa bahurratti garaagarummaan hin jira. Iddoo hundatti wal hin fakkaatu. Darbee ammallee mancaatiin bakki mul'atu baay'inaan hin jira. Sanoo haala kamiin to'achuudhaaf itti deemaa ture? Egaa kana akkaataan itti to'annu egaa sirna OCAT jennu jira. Organizational Capacity Assessment Tool jennu jira. Waldaan gurmaa'ee kun egaa gaafa waldaa gurmeessuun waliigaltee galla. Waldaan wajjin mallattoo mallatteessaa achirratti maaltu jira? Gahee waldaa gahee dhaabbata bosonaa jennee wanni taa'u hin jira. Isuma kana immoo yeroo yeroodhaan hin madaallaa hin gamaagamnaa jechuudha. Akkami hojjeteera waldaan dirqama isaa bahaa jira. Fayyadamaa immoo ta'aa jira. Waldaa isaa cimsachaa jira. Madda galii babal'ifataa jira. Yoo madda galii hin qabaanne waldaan sun itti fufuu hin danda'u. Eegumsuun illee cimuu hin danda'u. Waldaan baay'een amma ciminni isaanii
amma kanami. Kanaaf kana hin to'anna bakka hunda geenyee garuu inni kuni bu'a qabeessa akka ta'u goonirra hanqinni hin jira maaliif bosonichis bal'ina qaba waldaaleen kunis bal'ina qaba waldaan hangurmaa yaa karaa warra ejensii babal'ina waldaatiin isaa wajjin taanee isa kana waldaalee cimsuudhaaf yeroo to'achuu jajjabeessuu cimsuu kana amma tokko hojjetaadhuma jirra garuu karaa wal fakkaataa ta'een iddoo hundatti kuni mirkanaa'ee waldaaleen kun bosona itti kenname bosona wajjin bulchan sana eegurra gahee isaanii bahaa jiru yoo jenne garaagarummaan hin jira jechuudha iddoo irraa iddootti waldaadhaa waldaatti garaagarummaan hin jira. Tole gamee nutis dhimma kana wal qabatee kanaan dura caa irrattis dhiyaatanii turtanii waa'ee mancaatii bosonaa kana wal qabatee keessattuu naannoo Gujiitti mancaatiin bosonaa hamaatu jira jedhamee hawaasa biraa komiin ka'aa ture sanarratti hin hojjanna jettanii waadaa galtanii turtanii caa irrattis dhuftanii too mee waan sana furuu irratti maal hojjettan? Hojii guddaatu hojjetame bara darbee kana gacaa dura booda dhiyaannee ibsa kennine boodas ammallee hojiin sun itti fufee jira hojjannee keessaa baanee irra itti hin danda'amu maaliif rakkinni isaallee bal'aa qabaa hojiin kun qindoomina barbaada qaamni hundi yeroo itti kennee dursatti kennee hojii kana hojjechuu barbaada garuu haa ta'u ergasii kaasee qubataaf qubannaan seeran ala baay'eetu bahee jechuudha iddoo baay'eedha kanaaf gara hektaara 40,000 olii wannaaf qabannaa seeran alaa kanarraa bilisa akka ta'u ta'eera jechuudha kun hojii bal'aa hojjetame haa ta'u garuu ammallee hin boyna. Ammallee mancaatiin bosonaa hammaachaa deeme malee wanti furmaata argate humtuun jiru kun xiyyeeffannoo argachuu qabaa jedhanii ammas hawaasni naannoo sanaa komii bal'aa kaasaa jira mee kanarratti maal jedhu? Kanarratti wanni ani jedhu hojichi itti fufeeruma jira taaksifoorsiin godinarraas aanarraas iddoo yeroo adda addaa hundaa'ee hojiitti galee baay'ee bobba'ee hojiis hojjetee jira haa ta'u malee carraa argame kanaan taaksifoorsiin sadarkaa adda addaatti hundaa'e kun hojiisaa hojjetee amma dhumaatti hojii kana hojjetee keessa bahu yaa'u karaa keenyaan deeggarsi maallaqa ramannee loojistikii qabnus ramannee socho'aadhuma jirra haa ta'u iddoo tokko tokkotti hin dhaabbata gidduudha sababa adda addaati taaksifoorsiin hojii jalqabe sun iddoo ta'e hin gahee dhaabbata fedhii adda addaa keessa jira hojii biraatiin immoo qabamuu ta'uu danda'a iddoo ta'e gahee immoo sababa adda addaatiin fedhii namootaa gaafa tuqu dhaawuun kun hin jira haa ta'u akka keenyatti wanni nuti gochuu dandeenyu amma dhumaatti ichoominaan itti deemuu qofa filannoon jiru waan biraa humtuun jiru hojii qindoominaan hojjetamu dhaabbanni bosonaa ofiisaa poolisiin qabu mana murtiin qabu abbaa alangaan qabu abbaan alangaa anuma waliinii sanatti fayyadamna qindoominni kun jiraachuun dirqama ta'a jechuudha hojii kana bu'uura irraa dhaabuuf wanni nama gaddisiisu immoo iddoo baay'ee waan karaa seera qabeessa fakkaatu haguuggii seeraa karaa qabu investimentii hayyamannaa kennan maal ta'e karaa jedhu baay'ina nama dhuunfaadhaaf sartifikeetii bosona mootummaa waggaa dheeraaf daanga'ee beekamu keessatti kennuutu jira akkasii jira otoo namni hundi ejjennoo tokko qabaatee hubannoo tokkoon hojii kana onni jedhe waan salphaa ta'edha uummanni illee baay'een kumatamu karaa kana uummanni ammallee kallattii hundaan mancaatii kun nurraa dhaabatuudhaan jechaa jiru haa ta'u garuu caasuma mootummaa taanee ergama adda addaan nutti kenname malee galma tokkoof hojjenna bakka tokko tokkotti faallaa kanaa deemutu jira kanatti xinnoo rakkoo ta'aa jira kun itti fufinsaan qabsoo barbaada hirmaannaa qaama hundaas barbaada nuffii tokko malee abdii kutannaa tokko malee itti deemuudha jennee itti amma dhumaatti hojjetaa kan jedhu jechuudha. Taaksifoorsiinis itti fufinsaan hin hojjetu itti fufinsa akka qabaatuu fi dhiibbaan isin uumuu dandeessanoo maali? Dhiibbaa jennee kan yaadaa jirru amma dhiyootti illee waltajjii biraa immoo yaadaa jirra deeggarsallee qaama adda addaa irraa barbaannee itti milkaa'aa jirra walitti dhufnee immoo godinoota amma mancaatiin itti baay'atu kana kilaasteraan qoodne irratti seektaroonni murteessoo ta'an hooggansi walgeenyee mari'annaa akkaataa taaksifoorsii kana caalaatti cimsuu dandeenyu akshin pilaanii baafannee isarratti waliigallee hojiitti immoo bobbaana amma bara haaraa kan akkasitti yaadaa jirru muura deebiidha. Isuma sana immoo gara aanaatti gadi buufna hawaasatti gadi buufna isa booda hin hojjannaa deebinee immoo gamaaggamna isa kanaafillee immoo leecalloo nu barbaachisa kanallee leecalloo haala mijeessaa jirra itiin akkaataa kanaan yoo deemne amma tokkonuma milkoofna jenneetti. Tolee odeeffannoo bal'aa nu kennitaniif guddaa galatooma. Ulfaadhaati. Bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama wanni qaroominni kan argamu sammuu dhuwaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a beekumsi madda bakka haqni hin jirre bareedummaan hin jiru jaamna bakka haqni hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaamna namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayyoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u sammuu qulqulluu fi bakka haqni jirtu ofitti amantummaanis jira jedhee amanama bakka haqni jirtu tokkummaanis jira jedhee amanama kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal wal amantii dhabuu wal sobuu wal shakkuu sammuun dharaan guutame dhugaa sin arguu rakkina sin arguu fala sin argu kanaaf bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u.